Ashama harka fuunee akkam jirtanii kabajamtoota fi jaalatamtoota chaayinaa laayyaantu asallaa jedhu jalatti argamtan nagaan koo bakka jirtantis naa qaqqabu isiniin jechuun jaaladha. Egaa baga jiraattan baga yoona eegdanii isiniin jedha bakka jirtanitti nageenyi daangaa hin qabne isiniif haa ta'u. Isiniin jechaa egaa kaa har'a oduu baay'ee gammachiisaa ta'e tokko qabadhee kara keessan dhufeetoo jira. Egaa wanta barbaachisaa ta'ee yeroo kanarratti eenyumtuu waan gaarii namni hin hawwine hin jiru, namni bakka gaarii dhaabbachuu hin hawwine hin jiru. Egaa kan namni hojjetus namni hin hojjennellee bakka gaarii ni hawwa, garuu namni hojjetuu fi namni tattaafatu bakka yaade san hin ga'a isiniin jechuun jaaladha. Egaa kan yeroo darbee akkuma galeen haga ji'a baatii 5 ni ta'a jedhee san tilmaame ergan kara biyyaa galee aktiin baatii 5ffaa keessan jira. Erga gizee san akkuma galee torbee odoomoo akkasiin guutiin viidiyoo waraabetan ture jechuudha. Waa'ee mana bittaa jedhee viidiyoo waraabetan ture. Egaa ka viidiyoo sanarratti ijoolleen baay'een akka tattaaffii gootanii garuu bootaadhaan kan galmaan ga'uu hin dandeenye. Amma ka odeeffannoo haaraa wayiin qabadhee too kara keessan dhufe odeeffannoo kana dhaggeeffachuuf viidiyoo kana laayik godhaasiniin jedha. Warri isinitti tole immoo sheer gochuu hin dagatina. Warroonni maamila koo hin taane waggaa jiraattan immoo sabiskiraayib godhuudhaan maamila koo ta'uu isin affeeree jira gamanumaanii. Warroonni immoo hagaarraa dirasiin afaan maamila koo taatanii afaan turtan guddaasaa eebbifamaa galanni koo onneerra inni isiniin jechuu jaaladhaa. Keessattuu yaada dheeraa koominiti jalatti sheerii godhaa. Yaada dheeras immoo koominiti jalatti naa barreessaa. Warroonni jirtan hedduu tokko galatooma oolmaan keessan dubbatamee kan dhumuu miti isiniin jechuun jaaladhaa. Kabajamtoota hordoftoota chaayinaa laayyaantu asallaa egaa kaa har'a waa'ee magaalaa Adaamaatiidha. Akkuma argaa jirtan kun magaalaa saffisaan guddataa jirtu jedheeti jechuudha. Egaa akkuma argaa jirtan magaalattii saffisaa fi baay'ee jabinaan jabaachaa guddachaa deemtu keessa jiraate taanaan magaalaa Adaamaatii akka Oromiyaatti magaalaa gudditti baay'ee babal'achaa daangaa kallattii afraniinuu akkasuma immoo daldalli kan seenu jedhamteetu kan beekamteedha. Egaa kana mirkaneeffachuuf kan miidiyaa biyya keessatti illee ilaaluu ni dandeessanii isiniin jedha. Yeroo darbee lafa naannoo Adaamaatitti gurgurattan illee qarshii guddaatti gurgurattu ji'oota muraasan booda irrattis ijaarrattan immoo baay'ee magaalaan saffisaan guddachaa jirti ejaa ta'eef yeroo baay'ee beektu namoonni gaafa dirqama jechuudha maal yaanna nuti biyya ormaa keessa teenye tooyi bakkuma manneen namni sirritti wanni hundi maabiraati sirritti jiru bishaan sirritti jiru waan akkasiitidha kan yaannu. Egaa ka mee waa'ee isaa odoo dubbatin waa'ee magaalattii tanaatan xumuraa dhumarratti waa'ee lafa bittaa kana isinitti dubbadhoo kan viidiyootti aanu bootaa sanillee isinitti argisiisaa jechuudha. Bootaa yeroo darbe akkuma galeen ji'a 5 waraabee gubbaarratti viidiyoo bootaa sanitti waraabatan irratti haasaa. Har'a waa'ee magaalatan dubbadha. Har'a magaalaan tun waan ishee fakkaattu mee ilaala. Dhuguma Oromiyaa keessa jirti fakkaatti magaalaan tun akkatti ishiin bareeddu kaayigaa. Naannoon kun karaan kuneessa fudhata waggaa ittan hundi keessanuu beekuu dandeessanii galma abbaa gadaa karaadha. Kallattii lamaan maal akka fakkaattu magaalattiin immoo ishii biratti maal akka fakkaattu mee ilaala. Magariisa naguuggamtee kun hunduyyuu egaa akkuma beekamu lafti Adaamaa Ashawaa fi Awwaaradha. Garuu kana magariisatti jijjiiranii magaalattiin akkamitti akka bareedaa jirtu keessattuu gaarreen kun warreen ni beektan waggaa jiraattan jechuudha. Karaan gaarreen tana keessa bahee akkatti bareedatoo jiru. Kanuma ilaaluu dandeessan. Egaa kaa yeroo san oduu namni gaara kana biratti mana bitaa jedhe namni bituu danda'a. Warra beeku qofaadha jechuudha. Warra magaalaan hagam akka bal'achaa jirtu beeku qofaadha malee. Egaa kaa namoonni waggaatti himan naannoo kana amanuu dhaban ji'oota duraan dura jechuudha. Amma garuu akkatti ishii saffisaan deematoo jirtu baay'ee kan nama ajaa'ibuu fi baay'ee kan nama dinqisiisudha. Egaa yeroo baay'ee nuti yookaan iddoo tuffachuurraa kan ka'e carraa baay'ee of jala dabarsuu dandeenya. Carruma kana akka itti fayyadamtaniif magaalaa bareedina magaalattii fi akkasuma ammas immoo saffisaan eessa akka gahaa jirtu magaalattiin naannoo eessa bahaan kaaban lixaan naannoo kamii akka naannoo kamii deemaa jirtu baay'ee nama dinqisiisa. Yeroo darbe akkuma isinitti argisiisaa ture viidiyoo keessatti waa'ee magaalaa Adaamaa tan oduun dubbatiin keessa darbeen jiru viidiyoo bakka hoggaan deemee hojjedhu jechuudha. Maaliif? Daftee too guddachaa too kan jirtu jiraatte taanaan ishiidha. Kanaafidha mee ilaala amma magaalaan akka ishiin jirtu magariisni akkasuma immoo karaan akkaataa ishii hunda teechumni lafa. Egaa tanaan dura lafa kanatti odoo bootaa kanatti bitaa jedhanii namni agasitti ariifata garuu magaalaan saffisaan agama akka guddachaa jirtu isinitti argisiisuufan. Kanammoo ragaa qabatamaa wajjiniin kun magaalaa gudditti keessadha. Yeruma darbe ji'a 5 duraan bootaan isinitti argisiise lafa qullaa naannoo kana anuyyuu asiin qaba jedhee isinitti argisiise gubbaatti amma wanni akkamitti ijaaramaatoo jira. Hintsaa yookaan fooqii akkamitti ijaaramaatoo jira. Fooquma san bira dhaqee tanan
ijaaramee hagam akka deeme ji'a shaniin dura lafa ture. Aaxirii xiqqoo wayititu yookaan immoo bu'uura xiqqoo wayititu bu'eetoo jira. Amma immoo wanni fooqiiwwan guddatee hagam akka deematoo jiru isinitti argisiisaa kun maal mul'isa? Magaalattiin saffisaan deemuu ishii, naannoon kaleessa baadiyyaadha jedhamte saffisaan guddachuu ishii, akkasuma immoo lafti dafee dabalaa deemuu isaa kanaadha kan mul'isu. Har'a kaleessa kan kaareen yookaan 200,000 2,300 kaareen takkittiin turte har'a 100,000 ta'uu dandeessa jechuudha. Dhugaa birriin homaa faayidaa dhabeetoo jira. Har'a warri birrii baankii keessa taa'eetoo birrii ol kaa'u birrii haga kana miiliyoonaan qaba yookaan biiliyoonaan qaba jechuu danda'a namni. Homuma tokko faayidaa hin qabdu birriin jechuudha. Garuu gaafa bootaa kana bitattan magaalattiin miti kan biraati miti har'a jechuudha. Caraqaa kan jedhamu lafa seeran araa miliyoonaa gadi hin argan. Har'an isiniin jechaatoo jira. Yeroo darbee garuu lafti bakka akkanaatitti baay'ee gaariidha. Gatii haga kanaatiin jira jechaatan ture. Har'a garuu miliyoonaa gadi dhugaan isiniin jira. Maaliif magaalattii akkuma argaa jirtan caafii kara caafititti arguu dandeessan jechuudha. Viidiyoo kana keessatti suuraan kun seeraan taa'eetoo jira. Eessaa haga bal'achaatoo jirtu. Asiin kara harsii deemichaan Hawaashitti akka qaxxaamuramtuudha jechuudha. Wan haga Hawaash fudhattuudha jechuudha magaalattiin guddina keessa darbee. Maaliif piroojeektii adda addaatidha kan irratti sirriitti saffisaan keessattuyyuu magaalattii kan guddise lafa piroojeektiidhaa taatu lafa warshaalee baay'inaan itti ijaaramuu dandeessu waan taateefidha. Akkasuma daldalaafillee lafa kallattii afraniin karaa qabduudha. Kanaafuu magaalaa tana boru carraan miti bittanii itti jiraattanii miti jechuudha. Har'allee isinittan informeeshinii kana dhugaa boru hookanii maal jette naan jechuu dandeessan yoo rabbi umurii nu dheeresse asumarra miidiyaa kanarra wajjin turuu dandeenya. Gaafa san dubbachuu dandeessu jechuudha. Miti fuulduratti bootan kun ifaan bootan ani jiru kanaan baay'ee dhiyoo. Taaksii tokko osoo hin barbaadin luka kiyyaan bootaan deemuu danda'udha. Bootaan kun isa qabatamaadha jechuudha. Bootichi kuni luka keetiin achi deemuu dandeessa. Duraan maal ture bootaan kun? Bootaa bishaan nama liqimsu. Bootaa wanni tokkummaa waa'ee baasuu hin dandeenye ture bootaan kun. Bootaan amma akkatti bareedee akkatti nama hawwatee dhaquu miti jaallaaluun hunda akka nama hangabaggabuun isinitti maatoo jira. Kuni anatti dhiyoodha mana amma keessa jiraadhu keessatti jechuudha. Kana fakkaata magaalattiin hagam akka bareedaa deemtu, hagam akka guddachaa deemtu, hagamii immoo lafti ishiitillee dabalaa gadeemu. Boru dhugaan isiniin jedha biyya turizimii yookaan magaalaa turizimii ta'aa waan deemtuuf kireeffachuun haga carraa dhabamu nama geessisa jechuudha. Adaamaa keessatti har'a lafa waxaa jedhe tuffatanii lafa xiqqoo achi bahe tuffachuun hinumaa hin barbaachisu. Nama seera qabeessa yoo argattan, nama amanamaa yoggaa argattan lafa Adaamaa keessatti bitachuuf duubatti hin jedhana isiniin jechuun jaaladha. Hordoftoota kabajamtoota chaayinaa laayyaantu asallaa egaa kaawwanan ofii kiyyaa faayidaa lafaa maal akka ta'e mana kireeffachuu fi mana ofii ijaarrachuun hagam akka garaagarummaa qabu waanan beekuuf hagam dhugaa odoonarra mana kiraa keessa jiraadhe sammuu kootitu naannaa. Garuu mana koo keessa waan ta'eef yeroon fedhe ittiin boqadheetan hojii koo hojjetadha. Waaqayyo haa galatuuf. Gibbii kee keessatti immoo waan barbaadde hojjetachuu dandeessa. Wanna sammuun keessi ajaji. Gibbii namaa keessatti hin daangeffamta. Wanni ati daangeffamtu waan takkitti nama sana seentee baata yoo fayyadamte mana jiraattu ala shintibeetidha. Achiin booda homaa wanni si fayyadu tokko jiru manni ormaa jechuudha. Gibbii kee keessatti garuu maaltu akka jiru. Erga nama gibbii koo keessattis maalan akka hojjedhe tokkoon ganaan isinitti argisiisa. Egaa kan magaalattiin kana fakkaatti bareedina ta'ee wanta hunda ta'ee borus nama abdachiisuuf ta'ee haga kana jirtin isiniin jedha. Egaa kan boru mana waan hin taane ijaarrachuun haga nama saalfachiisu geessitti egaa magaalaa kana keessatti mana xiqqaan ijaara jechuun manni si cinaa waggaa jiru immoo ati maal akkasitti dhagahamu. Egaa yeroo kana keessa ani akka hawwii kootii maalidha yeroo kana callisanii haga magaalattiin wal fakkaattutti mana baay'eedhaa ijaaruun barbaachisaa miti dheetaa yaada. Sababbiin isaa hiriyoonni keessa biratti manneen muudii dhufan waggaa ijaaran ati immoo qarshii kanatti baastee mana san diigdee ijaaruun waan rakkisaa ta'u manuma callisanii saarbisii ijaarratanii yeroo irratti eeguudhaaf jedhee tanan haga yaaduun gahe jechuun murteessoo osoo hin ta'e yaaduun ni jira miti waan akkasii keessan gahe. Sababbiin isaa magaalaan tun kun akkana jirti. Egaa ka magaalaa baay'ee nama hawwattuu fi bareedina adda taatedha magaalaan tun jechuudha. Egaa kun immoo ta'uuf ittiin boonuu qabnas keessallee jiraachuu baan magaalaa keenya ittiin boonuu qabnas warri immoo tanaan dura bitattanii too jiraattan
magaalaa naannoo biyya kootitti siqa jettanii lafa keessan of harkaa hin baasinaa. Magaalaan tun guyyaa guyyaadhaan guddachaa deemti. Akkasuma lafti naannoo guyyaa guyyaadhaan guddachaa deema. Manni guyyaa guyyaadhaan dabalaa deema. Osoo amma dallaala warra mana dallaaluu gaafattanii jechuudha. Kanarra isinitti himan boru isinitti himan dabalaa deema waan ta'eef ammee magaalaan tun waan addaa qabdeetoo deemti. Egaa waa'ee magaalaa tanaa kana isinitti dubbadhee boru viidiyoo biraatiin akka walitti deebinutti baay'ee.